Harka fuune kam jirtan hordoftoota Oromoo Samsung nagaa keessanii nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa hedduma jirtan hundaatti sinaa qabu. Egaan hordoftoota keenya viidiyoo har'aa kana keessatti immoo eeyyama keessaniin ala suuraa garaagaraa viidiyoo gara eeyyama keessaniin ala auto save gootu akkamitti akka addictive yookiin itti firraa cufuu dandeenyu kan sitti argisiisa. Auto save jechuun ofii isaatii kan isin namoota suuraa story namoota garaagaraa irraa dhiyeenya kana keessaa immoon baay'ee tokko jeequu qabdeetti jechuudha. Story namoota garaagaraa nama chaatisiiniif godheef hin jirrerraa suuraa isa yeroo isin buttee save gallery keenya keessatti gootu ni mul'ata jechuudha. Darbee namoota nu barreessanis profile isaanii irraas save gochuu eegalteetti. Immoon dhiyeenya kana gaafin akkana namoota baay'eedhaan karaa keessaatiinis nu ga'e wanni kun anuma mataa kiyya mudatee ture jechuudha. Nama lakkoofsa keesseef namoota godhatan stooriin isaa darbee isaanii na biratti ba'a. Immoon ta'anii fayyadamu isaan lamaan kana keessaa kam akka ta'e hin beeku hin barreessanis save gootee gallery kee keessatti suuraa hedduu argachuudha. So kanaaf yoo akkamitti akka auto save isin hin goone gochuu dandeenya kan jennu arsin argisiisa. Auto save jechuun ofii isaatii kan isin eeyyama keessaniin ala suuraas ta'e viidiyoo garaagaraa kan immoo irratti save ta'an akkamitti akka save hin taane yookiin akka bilbila keenyaaf keessatti gallery keenya irratti hin galme isin akkamitti akka gochuu dandeenyu kan isin argisiisnu ta'a. Gara sitti darbuudhaan duratti chaanaala Oromoo Samsung faaraa kan taatan akka subscribe gootan affeeramtaniitu akkasuma immoo maamila keenya kanneen turtan like share gochuu akka hin irraanfanne isin jenna. Yaada qabdaniif immoo koomentii irra nuuf godha. Gama barnoota keenyaatti yeroo darbinu amma immoo lama fayyadamaan ta'ee fi immoo kanarratti jalqaba isin argisiisu. Immoo beektaa irratti immoo boodarra dhufe isin garsiisa garaagarummaa xiqqoo qabu waan ta'eef duraan dursa immoo keessan ni bantuuni. Yeroo immoo keessan bantan tan bakka kanarratti mallattoo pilaasii qabaa tarii keessan immoo tuqaa sadan qabaachuu danda'a. Kiyamma pilaas qaba. Iddoo pilaas kanarratti inni cuqaasa. Kana booda iddoo more jettu irratti kilik nan godha jechuudha. Kana booda iddoo setting jettu irratti kilik ni godha. Xiqqoo yeroo gabbuunu iddoo media and storage jettu arganna irratti kilik goona jechuudha. Amma bakka kanarratti storage jettu irratti kilik ni gootu. Iddoo lamaan kana cuftuu tana lamaan cufuutu nurra eegama jechuudha. Banaata turte lamaan kanneen cufuu qabna jechuudha. Eeyyama keenyaan ala keessin save hin gooneef lamaan kanas ni cufna. Erga kana lamaan cufuu isaa mirkaneeffannee baakennee takkitti ni baana jechuudha. Amma bakka kanarratti ni argitu jedheeti yaada auto downloadedha. Kan ofiin isaatiin gabu eeyyama keenyaan ala isaan kanneen yeroo nuti keessaa wifi fayyadamnu amma immoon kee kun yeroo nani wifi fayyadamu waan akka suuraa fi viidiyoo eeyyama kiyyaan ala ofii isaatii save godha jechuudha. Ani suuraan kun eenyurraa akka ergame sa'aatii kamitti akka ergame osumaan hin beekne gallery kee keessatti arga jechuudha. So kana tarni of iddoo kanarratti deebisna jechuudha. Haala kanaan eega deebistanii baakettanii baatu. Amma yeroo haala kanaan deemnu tarni of irra jira jechuudha. Kana haala kanaan immoo keessan kanarratti firraa cufuu ni dandeessu. Amma inni itti aanu immoo beektaa irratti sin garsiisa jechuudha. Immoon beektaanis akkasuma garaagarummaa xiqqoo tokko qofa kan jiru jechuudha. Isaas wajjin ilaalla. Yeroo immoo keessan beektaas haala kanaan bantan iddoo kanarratti kilik ni gootu tuqaa sadan kanarratti jechuudha. Yeroo haala kanaan kilik gootan bakka kanarratti iddoo setting jettu ni argattu. Kana booda xinnoo gadi buutu media and storage iddoo irratti kilik gootu jechuudha. Amma kanarrattis iddoo storage irratti ni cuqaasna. As mallattoo cuftuu lamaan tana akkuma isa jalqabaa sana off goone jechuudha. Erga off goone auto download iddoo irratti jalatti kilik goone jechuudha. Keessaa warroonni wifi fayyadamtan yeroo wifi isin fayyadamtan suuraan namni isin ergu viidiyoon eeyyama keessaniin ala gallery keessan keessa save ta'a jechuudha. Kana akka inni auto save hin gooneef tarni of iddoo irratti deebisnee baana jechuudha. Tarni of yeroo goonu haala kanaan baakennee baana. Kana booda immoon keenya eeyyama keenyaan ala suuraas ta'ee viidiyoo garaagaraa save hin godhu. Akkasuma suuraa namoota eenyummaan isaanii hin beekamne nu ergines nuuf ergames save gochuu hin danda'u jechuudha. Haye hordoftoota keenya kana booda warroonni immoon keessan eeyyama keessaniin ala suuraas ta'ee viidiyoo garaagaraa save gallery keessan keessatti godhu akka gallery keessan isin jala hin dhibbisneef furmaata argattaniitu jenneeti yaanna. Marree viidiyoo keenya please yoo isinitti tole like gochuu akka hin irraanfanne barnoota keenya dabalataatiif yoo barbaadan immoo
YouTube channel keenya subscribe gochuudhaan iddoo tab video jalatti irratti cuqaasaati viidiyoolee barnootaaf ta'an hedduu kan achi jala jiranii achi jala argachuu dandeessu. Har'aaf immoo hamma barnoota keenya birootiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.